السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرت هردفتو تشانالي أورو كمبيوتر سكول سجنتا كينيا جوياه الرئيس نيف قبلني دفني جرا كليس أكما بيكم تيبل بارتواني هجني جر هرم تيبل بارتو كينمو كتالا مفا كان ولين إلالوتا تيبلي كتالا مفا كيستي أكاتا يتي دقلي في قدي insert gochuu kinumatti galchuu dandeenyu cut copy paste rows and columns dagaleef gadeesaadha akkaataa copy paste cutiitti gochuu dandeenyu waliin laalla akkasumas xumura irratti delete rows and columns row fi dagaleef gadeesan immoo table keessaa akkaataa itti balleessuu dandeenyu ilaalla. Kanaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Egaan sagantaa keenyatu sun inseenin YouTubein keenya yeroo ammaa kana baay'ee guddachaa waan jiruuf akkasumas sagarkaa guddinaa irra waan jiruuf hordoftoonni keenya hundinuu share like godha subscribe gochuun illee warri haaraan maamila nuuf ta'a isiniin jenna. Amma kallattiidhaan gara sagantaa keenyaatti seenna. Egaan sagantaa keenya irraa kanatti teebilii akkaataa kanaan erga uumne booda as keessatti insert rows and columns akkaataa itti dabaluu dandeenyu dagaleef gadee akkaataa itti galchuu dandeenyu waliin laalla karaawwan adda addaatiin. Teebilii keenya keessatti jalqaba kilik godhanna yeroo tokko sana booda insertii bakka jedhu kana eega dhuftanii booda as bakka laayot jedhu kan argaa jirtu yoo ta'e laayotii kanarra dhufnee yeroo tokko gadi tuqanna. Laayotii kana jala erga gadi tuqannee booda as gara bitaarra dhufuudhaan rows and columns kan jedhu ni jira. Rows and columns kan jedhu kun dagalee fi gadee yookiin immoo gadeef dagalee keessatti teebilii irratti akkaataa itti hojjechuu dandeenyudha. Asirraa argaa jirtu yoo ta'e insert abbaaf gubbaarraan galchuu, insert below jalaan galchuu, insert left gara bitaatiin galchuu, insert right gara mirgaatiin galchuu jira. Fakkeenyaaf karaa salphaa ta'e asitti sina agarsiisu. As keessatti karaa bukkeerraan yookiin immoo fuuldura jalarraan galchuu yoo barbaadne rows yoo galchuu barbaadne bakka qubee jiru kanarratti yeroo tokko kilik godhanneeti bakka sarara qabu kanarra yeroo dhufnu argaa jirtu yoo ta'e mallattoo ida'uu kaa'ee jira. Mallattoo ida'uu sanarratti yeroo tuqattan akkasitti galchaa jechuudha. Mallattoo ida'uu sanarratti yeroo tuqattan ammas argaa jirtu yoo ta'e lama guuteera jechuudha. Akkaataa kanaan irratti galchuu ni dandeenya karaa isa jalqabaatiin kun. Adeebinu kolomaniis ammas waliin haa ilaallu. Kolomanii galchuu yeroo barbaadnu bukkeerraan isa ta'u gidduurraan isa ta'u bitaarraan isa ta'u mirgarraan bakka umrii jedhu kana jalatti dhufee fakkeenyaaf 31 jedhu fuulduratti galfadheetiin jira. Ergan galfadhee booda bakka kana sarara isaarra ol dhufeetan maaloon godha bakka ida'uu kan argaa jirtu bakka sanarra yeroo tokko gadi kilik yeroo gadi godhu sararri roos yookiin immoo gadeen tokko ni galaa jechuudha. Argaa jirtu ta'e amma galee jira jechuudha. Akkaataa kanaan bifa salphaa ta'een galchuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun karaa tokko ammas yoo dabaluu barbaade akkasitti dabalaa deemaa jechuudha. Gara bukkeetti haala kanaan galchaa deemuu ni danda'ama. Inni kun isa tokko. Jalarraanis galchuu yoo barbaanne samiiraa bakka jiru kanatti dhufee ergan tuqadhee booda bakka kanarratti as dhufeetan sarara isaarratti yeroo kaa'u mallattoo ida'uu akkasitti sarara godhee irra kaa'a. Yeroo tokko yoo tuqadhe gubbaarraan akkasitti itti dabalaa yookiin immoo itti galchaa jechuudha. Dan haala kanaan galchuu ni dandeenya. Inni kun karaa isa tokko. Karaa isa biraatiin immoo gubbaa kana dhuftanii erga laayotii keessa gallee booda bakka kana rows and columns dhufuudhaan maal goona insert below jennee galchinamee gubbaarraan akka inni galchutti jalarraan akka inni galchutti insert below yeroo jennu asirratti yeroo tokko qofa gadi tuqanna. Argaa jirtu ta'e jalarraan galchee jira jechuudha. Bakka kilik goone jalatti ammas asumarratti yoo cuqaasne maal godha jalaan galchaa dabalaa deemaa jechuudha. Dan insert abbaaf yoo jenne immoo gubbaarraan galchaa deema. Fakkeenyaaf Abdallaa kan jedhu fuulduratti kilik godheetiin jira. Insert abbaaf yeroo jedhu Abdallaa irraan dabalaa deemaa jechuudha. Argaa jirtu ta'e akkaataa kanaan